Marmareen akkamitti dalagama? Marmareen mataan isii maalidha? Marmareen akka aadaa Oromootti kabajaa akkamii qaba? Maalirraa dalagama? Maaltu itti dabalama? Namoonni baruu barbaadanii viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe, like, share godhaa. Hanga xumuraatti ilaala. Marmaree akkana bareedu kana hojjettee isin qopheessiteerti zulaan teessan mooyaa akkana irraa fudhachuu yoo barbaadanii viidiyoo kana hanga xumuraatti subscribe, like, share godhaa. Na wajjin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafu najalantoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtan nagaaf kabajan keessan biraa jiraatu uummata jaalalaa uummata kabaja akkuma san argitan kana eelee kiyya argataa jira daraqoota yookaan marmaree erga marri kaanii booda akka san argitan kanatti eelee kiyya ho'isee eelee ergasii irra guuraara ani kasinitti mul'isa safeedii tokko garuu ka godhame immoo safeedii afur jechuudha akkuma san argitan kana haala san argitaniin eeleen erga sirriitti ho'ee booda akkuma san argitan kana irratti guuraa jira eelee garuu sirriitti وفي كوسي أنا إسناء كوسي نسر أو إسماء بيكتني هندي كيسانو هم بيكتني كوسي ننتطلع فل سر تو إسالة والكتاسي أو إسالة أكسما أكبريدو نما سر تو إسالة شورا إلي يسر تو إماله هم بريدو إلين كوان إسنا جايب هم فردة جنة سبحان الله إلي لقاتو حاجة فيتا نتكا هين أولي أكم سنة كتان كان إرجعت تجوري كيسك إيبودا أكسنا كتان كانتي ibiddu majala sirreessee haala san argitan kanaan kinooti irratti guuree jira dukkanaa hin ifuu sababa saniif jecha cinaa tokkoon baatirii ibsaa cinaa tokkoon ammoo kaameraa asii gad qabaa jira hin dukkanaa waan ta'eef kushiinaa lafti galgala halkanii sababa saniif jecha ergasii itti gaggalabataa jira jechuudha argitan akkatti babbareechisu wal qixxeessee bareechisa jechuudha sababni isaa waan ta'eelee qoraan sirri jala kaa'ameef yookaan kosiin jechuudha kosiif qoraan makaa jira waan kaa'ameef keessumaayyuu asirratti nama bareechisu isinillee hin beektan jedhee aadaa ijoolleen sirriitti kosiidha jechuudha kosiin sirrii oo isa waan ta'eef sirriitti nama bareechisa qoraan ammoo xaxxalafallee nama jala kosiin garuu suuta gassensisee bilcheessa akka sin argitan kanatti kinooti haala sin argitan kanaan gaggalabataa jira jechuudha yoo ka jalqaba irratti viidiyoo tokko sirriitti mul'isa ergasii kaan ammoo achirraa hubattan jedhee yaada akka sin argitan kanatti kinooti kosii fi qoraan walitti keessa makee haala sin argitan kanaanii takka lama jedhee bilcheessuu eegalee kinooti kana guutuu bilcheesseerra jechuudha akka sin argitan kanatti midhaan kun hanga nagaa jechuudha safeedii afur irratti yoo guuramu bakka takka walitti gurguramu ka daraaddarame jechuudha haala sin argitan kanaanii kinooti ammallee as biratti illee xaasaa qopheeffadheera baaldillee dhadhaan qopheesseera garanumaan dhadhama kiyya baaldi keessaa gara xaasaatti kutaa jira jechuudha akkuma sin argitan kana maaliif jennaaniin marmareen dhadhaallee sirriitti nyaata sababa sanii jecha sirriitti itti guddisee godhaara jechuudha xaasaa kana hin beektani xaasaan kun baay'ee fudhataallee jechuudha dhaallee akkasuma maashaallaadha seeraan namaa bakkisallee waan ta'eef xaasaan kun ka'anan daa'imni kiyya keessaa dhumate yookaan hin gannu jechaadha faayidaa qaba jechuudha faayidaa hedduu qaba waa hedduu itti naqadhe akkasittiin fayyadamaa inni kun na bira taree baadiyyaallee gahee jira jechuudha akkana sinin jaa hordoftoota kiyyaa ergasii dhadhaa kiyya gara dhadhaa baay'isuutti deeme jechuudha akkasuma mi'eessituu dhadhaadhaaf barbaachisu wanta itti fayyadamu qabullee itti nannaqeera jechuudha wanta dhadhaan baay'isanii ergasii saafaa kana keessa dhiqee qarayyuu keessa waan jiruuf keessa goggogu bishaan keessa gad dhadhahee achi booda barbaree kiyya dhadhatti naqachuutti deeme jechuudha akkuma san argitan kana barbaree kiyya hanganaaf gahaa jedhu dhadhatti godhadhe namoonni yoo barbaadan isin marmareetti illee godhuu dandeettanii akkasuma walumaa galatti barbareen adiin namatti hin tolu haala isin argitan kanaan kinoo akkanatti bareechisee hojjedhee jira jechuudha harceen kun harcee qamadii fi garbuu wal keessa sababni isaa baay'ee bareeda jechuudha isin yoo barbaadan duqeet illee godhuu dandeettanii duqeetiin bareedinaaf malee mi'aadhaaf garbuu fi qamadii wal keessa makaan waan akkas mi'aawu hin argine jechuudha mee marmaree akkamitti hojjetama akkamitti beektan isin akkamitti beektan mana keessan keessa akkamitti dalagama natti hima kinooti nu biratti akkanatti erga fayyina daa'ima waliin viidiyoo guuttataara nu biratti kinooti akkuma argitan akkuma san argitan kinoo saafatti naqadhee harka tokko namoo dhadhaa kiyyallee haala san argitan kanaan baay'isaarraa dhadhaan kinoo akkanatti ol guutee baay'ise jechuudha maaliif akkanaan hanqanneef jechuudha hanqatuun isaan oolu akkasittuu dhadhaa baay'ee waan nyaatuuf erga dhadhaa baay'isee geessee booda kinooti kubbaayyaa kanatti naqadhee kubbaayyaa kana yeroo hundatti fayyadaman beektanii itti gadi naqee jechuudha akkasii ammallee hin gahu jedhee ammallee fideetumaan irraa afuufee ittuma gannaqaa jira jechuudha dhadhaan maashaallah dhadhaa shaaraallee hin qabu shaaraa namni beektaniin jirtanii ergasii sukkaara kiyyallee kinooti sukkaarallee duubumaan hangana barbaachisu hanganaaf gahaa jedhutti naqee ergasii haala isin argitan kanaa waliin gahuuf yaale jechuudha kinooti akka isin argitan kana sukkaarallee tanqata waan ta'eef itti dabalee ammallee dhadhaalleen itti najala akka naqanne jedhee barbaree kiyyallee hangana barbaachisa jedhu itti dabalataa jira jechuudha akkuma isin argitan kana
akkasuma argitanii waliin gahaa jira jechuudha. Erga kana waliin gahee buukee booda harkaanillee itti diddibuun kiyya hin oolu garuu hanga danda'een akkanatti waliin gahaa jira jechuudha. Kin wal gahaa jechuudha. Maaliif kan jalaa gubbarra ol deebi'aa kan harguftan waan ta'eef sirriitti wal gahaa bareedee wal gahaa. Akkasuma argitan kanatti kinooti baay'ee nama dadhabsiisa. Haa ta'u malee mi'aa isaa booda yaadataa jechuudha. Akka yoo itti nyaatan itti nama mi'aa isaa yaadataa hojjetaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana kinooti akkanatti waliin gahamee jechuudha. Akkuma hargufamaan akkana waliin gahee maashaallah akkasini jirumaan kanillee waliin gaheera itti diddibe mee akkatti bareedu laala. Dhadhaa xiqqaa kana nyaanne wallaahi itti dabale boodallee ergasii maal godhaan jira kadura isin argitan malee dhadhaallee itti dabaleera saanitti baasaa jira jechuudha. Saanitti baasaa jira isin yoo barbaadan qooritti illee baasuu ni dandeettani wantoota isin barbaachisanitti baasuu ni dandeettani. Ani saanii kanatti baasaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana saanii kanatti haala kanaan baasaa jira. Marmaree akkaan bareedduu taatee fi mi'ooftu taatee jechuudha. Haala kanaan hojjechuun dandeenya. Namoonni tokko bassoon illee hojjetanii kan bassoon hojjetan sun illee akkuma dhadhaa fi marmaree wal qabatuuf itti godhanii malee homaayyuu namni tokko waan harkaan fa'aa itti diddiban itti goggodhan akka itti gaagaran isin fakkaata akkasii miti. Dhadhaa fi bassoo erga walitti kuranii booda fidanii marmaree itti gadi naqanii akkasitti wal qabata jechuudha. Argitanii dhaqee akka irra dibamuu fi inni kun amma akkana ergatti saanii kana keessa godhee ka'ee booda hin ture. Aniyyuu itti godhee ka'ee qadaadee naannoo sa'a tokko olii tureera. Maaliif jenna dhadhaan irra qorree akka dhadhaan wal qabatuuf dhadhaan duratti sun jiidhaami akka irra qabatee wal gahuuf jecha sa'aatii tokko ol turee jira. Dhadhaan hanga qorruu isinuu hin beektanii dhadhaan irratti qorree dhadhaan baqaan bishaan sun itti baqee itti qorree yoo jedhe yoo san marmaree wal qabata malee yoo masan itti ganna'e yoo masan yoo keessaa ol fuune ta'e gogaa ta'a. Marmareen hin gogaa dhadhaallee ofirraa hin qabu. Maal isiniin haan jedhu shimee waan akkamitti waan gogaa wayiiti waan akkasiiti jechuudha. Namoonni waan akkasiis akkas gootanii dhadhaan hanga irra qoruu fi hanga sa'aatii wayii tura. Meeshaa itti dalagdan san keessatti hanga sa'a wayii turuu qabdan. Maaliif dhadhaan irra jiru suni akka itti gadi baqee itti qabatuuf jecha akkasitti turuu dandeettanii. Amma kiyya kun akkasi irra ture akka wal qabatee bareedu bismillaahi kaameraa irrallee osoo bira gaanii wallaahi amma afaanum ol kaadhu nama godha. Garuu yoo an waan hojjetaa jirtaniif yoo hojjetan akkasuma abtaayitiin nyaata keessanii xiqqoo cufamaa deema hafuura keessattuu wanta akka dhadhaa sunniin hafuura nama cufa. Akkuma argitan kana kinooti isaanii kanatti guutee irraa hafeera jechuudha. Akkuma argitan kanatti haala isin argitan kanaan kinoo akkanatti qopheessee jira jechuudha. Maashaallaadha. Mee ilaalaa dhadhaan akkatti irra qorree jennaan akkatti bareedee jiru mee ilaalaa isin ija keessaniini. Arguu namanuudha jedhanii haala isin argitan kana akkana bareechisee dalagee jira. Viidiyoo akkana fakkaatu qabadhee akkasiin dhufuuf subscribe like share godha.